Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota miidiyaawwan har'as akkuma beekamu odeeffannoo tokkoon deebi'ee dhufeera. Odeeffannoon irraa mana ilaalaa jirtan kanaas manni kun kaaree 170 irratti kan ijaarame yogguu ta'u kutaa saalonii tokko, kutaa ciisichaa lamaa fi kutaa addaa tokko qaba. Walumaa galatti kutaa 4. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa naannoo teeknik safar jedhamuttidha. Mana kana bitachuu kan barbaadan gara tola bilbila keenyaa duwwaa 9 duwwaa 83 yookiin immoo descriptionii sira jala yookiin komentii jalqabaa jalatti bilbila keenyaa telegiraamii chaanaalii keenya liisiin keenya sanaan maatii ta'uu hin dagatina. Ammas lakkoofsa bilbila keenyaa irratti sinima duwwaa 9 duwwaa 83 telegiraamii fi waatsaappii nu argatu. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa naannoo addaansaa teeknik safar bakka jedhamu. Gatiinsaa isa dhumaa qarshii 750 waa tokko illee hin hir'isu. Hubadhaa gatiinsaa isa dhumaati qarshiin 750 isa dhumaati. Mana isaa yoo fedhii qabattan bitachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessu. Kanaan alaa tarii hin hir'isu hin qannasootanii hin dhamayinaa. Manni kun akkuma isinitti hime magaalaa Jimmaatti argama. Manni kun egaa pilaanii qabaa kaartaan ganaa hin baaneef. Kaartaan hin baaneef jechuun caraqaa yookiin seera qabeessa miti jechuu miti. Seera qabeessadha. Pilaanii qaba. Qalbeeffadhaa pilaanii qaba. Kaartaatu hin baaneef ganaa waa tokko piroosesii irra jira. Abbaan bitu garuu itti fudhachuu danda'a. Kaaree 170 kutaa 4 ciisicha 3 fi saalonii tokko jechuudha. Kaaree 170 bishaaniif ifaan hin seennee fi naannoo sana geera garuu abbaan gashachuu danda'a. Gatii kanaaf mana ciisichaan saalleela kana fakkaata. Warri bitachuu barbaadan akkasumas karaa tola bilbila keenyaa warri hordoftoonni tiiktookis immoo chaayinaaliin koo miidiyaa waaniin profaayilii tiiktookii irra jira. Achi keessa seenaa maatii ta'a manoota adda addaa kan gurguramu hin argattu jechaadha. Gatii kanaaf odeeffannoo har'a kana fakkaata. Odeeffannoo taanu nama walitti deebi'utti nagaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.